waan muraasaaf jettanii dadhabbiin keessan akka hin bannetti namoonni hamsteeriin hojjetaa turtanii waan nama kana gaditti isin agarsiisu seeraan hordofaa of eeggannoodhaan hordofaa. Sababni isaa yeroon kun yeroo dhumaa waan ta'eef carraan kun isin darbinaan kassaruu dandeessu ji'a hammanaatti dadhabdanii waan muraasaaf jettanii gaafa gatii dadhabbii keessanii dadhabdan namatti hin tolu baay'ee nama aarsa jechuudha. Kanaaf isteepiiwwan kana seeraan hordofaa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf kan eegamaa ture hamsteer kombaat September 26 jechuunis torbee tokko booddee akka listii ta'u beeksisanii jiru jechuudha. Isa dura garuu akkamittiin akka withdraw goonu yookiin immoo karaa kamiin akka withdraw goonu optionii nuu kennanii jiru jechuudha. Optioniiwwan kana keessaa kanneen nuu mijatu kanneen ofii keenya qabnu withdraw goona jechuudha. Isa dura garuu akkaawuntii nuti withdraw gochuudhaaf hamsteer kombaatti wajjin connect goonu verify ta'uu qaba. Akkaawuntii kamiin yoo ta'u verify ta'utu sirrii jiraata jechuudha. Keessumaa baay'inaan namoonni akkasumatti hin bantanii akkaawuntii qaba jettanii utuu verify hin godhini connect godhaa jirtanii akka dadhabbiin keessan hin banne of eeggannaa gochuutu sirrii jiraata jechuudha. Akkaawuntii baay'inaansii bannee verify gochuudhaaf akkaawuntii baay'inaansii akkamittiin akka bannuu fi verify gochuu dandeenyu YouTube irratti paartii waan ibsuudhaan isin hojjennee waan jiruuf galtanii ilaaluudhaan akkasuma chaanaalii keenya subscribe gochuu dandeessu. Namoonni akkaawuntii baay'inaansii banattanii jirtanii akkamittiin akka hamsteer kombaatii wajjiniin connect goonu of eeggannaa jechuudha. Isteepiiwwan ani isinitti agarsiisu kana seeraan hordofuu hin dagatinaa. Akkasuma infoormeeshiniiwwan akkas akkasii argachuudhaaf immoo yuutuubii keenya infoormeeshinii isin gargaaru baay'een achirra waan jiruuf achirrattis poostii waan goonuuf sabskraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaan kallattiidhaan gara viidiyootti isin dabarsaa of eeggannoodhaan hordofaa. Akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti akkamittiin baay'inaansii wajjiniin akka konneekti goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara baay'inaansii deemna jechuudha. Baay'inaansii akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee baay'inaansii akkaawuntii hin qabnu taanaan ammas yuutuubii keenya jala seenuudhaan akkamittiin akka akkaawuntii veerifaayidii ta'e banachuu dandeenya isa jedhu ilaaluu dandeessu. Akkaawuntiin baay'inaansii nuti konneekti goonu veerifaayidii ta'uu qaba jechuudha. Akkaawuntii veerifaayidii ta'e qabaachuun dirqama jechuudha konneekti gochuudhaaf. Kanaaf erga baay'inaansii akkaawuntii keenya banannee veerifaayii goonee booddee eessa deemnaa gara hamsteer deemna jechuudha. Hamsteeriin erga bannee booddee iddoo kana airdrop kan jedhu akkuma isin argitan Binance, OKX, Bybit, Wallet, Telegram, EBI Exchange, On-chain airdrop kan jedhamaniini kanneen kana keessaa kan isinitti toleeni exchange godhattu jechuudha. Kanneen kana keessaa kan isinitti tole kan verified account qabdan jechuudha. Account verified kan qabdan isintu filateetu Binance, OKX akka warreen kana keessaa kan isinitti tole jechuudha. Kanaaf ani jalqaba irratti maal isinitti agarsiisa? Binanceedhaan akkamitti connect gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf erga airdrop jala galee booddee kallattiidhaan Binance toluna jechuudha. Binance akkaawuntii qabdamoo hin qabdu isa jedhu nu gaafata. Yes, I have jenna yoo hin qabaanne yoo hin qabnu ta'e immoo akkaawuntii verified ta'e bananna jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma isin argitanii hamsteer deposit address isin gaafata. Hamsteer deposit address immoo eessa arganna? Binance keessa deemna jechuudha. Binance erga seennee booddee addi fandi kan jedhu deposit crypto kan jedhutti buuna jechuudha. Gara gadiitti lammaffaa irratti isa booddee iddoo kanatti hamsteer jennetu search goona jechuudha. Hamsteer akkuma isin argitan nuuf fida jechuudha. Hamsteeriin erga bannee booddee Toncoin kan jedhu select goona. Iddoo kana Toncoinitu jira, deposit addressitu jira, Dimo kan jedhutu jira. Achi keessaa kan nuti barbaadaa jirru deposit addressii waan ta'eef select goona jechuudha. Iddoo kanatti yeroo buunu select nu godha. Isa booda gara hamsteeritti deebi'uudhaan iddoo kanatti select copy goona jechuudha. Waan paste goona waan copy goone dhufne asitti paste goona jechuudha. Gara gadiitti gad darbee Dimo kan jedhutu jira. Dimo kan jedhu dhufnee akkuma isaa ammaatti iddoo kana select goona jechuudha. Erga select goonee booddee dhufnee Dimo kan jedhu irratti paste goona jechuudha. Erga paste goonee booddee save and choose kan jedhu gaafa select goonu yookiin immoo save and change choose itti gaafa buunu save and choose itti gaafa buunu akka kanatti nu fida. Amma sirriitti gashinee jira jechuudha. Request was sent kan jedhu gara gadiitti kan dhufee jira. Binanceedhaan exchange goonee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii kanaaf iddoo kana dhufee mallattoon tiikiidhaan nu ta'a jechuudha. Garuu isa dura akkaawuntiin keessan verify ta'uudhaaf ta'uu dhiisuusaa sirriitti adda baastanii ilaaluun dirqama jechuudha. Verify ta'uu dhiisuusaa immoo akkamittiin argina yoo jettanii
Verify ta'eeraaf hin taane immoo akkamittiin argina yoo jettanii dhufnee iddoo kanaa hoom irraa mallattoo baayinaansiitti gaafa buunu verify kan jedhu argina jechuudha. Akaawuntii keenya jalatti verify ta'ee jira jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Akaawuntii keenya follow gochuu hin dagatinaa akkasuma chaanaal keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.